dua defa biyarra bayani biyorma keessattis kun akkana qalamuudhaan jira. Nama meeqaan albeedhaan cafaacabtedha. Kanaaf rabbuma kadhadhaa fi gootanii wanni gootan tokko hin jiru gadii ta'e. Inshallah rabbi sinaa eegu sinirraa uftanii. Waa balleessaa miti maa waan mana jira seenamu waan biyya kana keessatti baajaaji ma oofa fiddee nama buuftee fakkaatee jira yoo ati waa dubbattee albeemaan si qalti masali. Biyya kana bar waa balleessiteen qalamtu bar hatteetii miti waa balleessiteetii miti baajaaji marra caalaa ijoolleen kenna karra miidhaman baajaaji lafarra gangalchan kana baajaaji kan jedhiti waa makiina fa buusanii baajaaji fa buusanii kanii arbaana lafarraa gangalchan kana fa fidanii itti buusanii ka'anii achirratti deebanii si'a taqqaan. Kun ammoo mucaan baajaajii oofatee baajaajii harkifatee jiraata. Maal godhan wanni godhan hin jiru. Rabbiin kadhadhaafi. Warroota miidhamaniif ammoo rabbiin lubbuu isaanii haamaaruu jedha rabbiin kadhadhaafi wanni gootan hin jiru. Wanti godhan osoo bira jiraatan illee hin jiru. Inshallah rabbiin isaa araara. Biyya kana keessatti osoo bira jiraatteetu lubbuu ta'e fudhattee fiidda. Osoo isa qalan argitu lubbuu ta'e fudhattee fiidda bas. Maaliifuu dubbattee waa wanna jettee taanaan lubbuu dandeessitu irratti baya malee hin dandeessu. Isa lubbuu oolchuu hin dandeessu. Masriin itti kaate taanaan ilaa qaltee reeffa isaa lafatti darbitutti itti kaate taanaan wanni takka ati gootuuf tokko hin jiru. Qaluuf itti kaate ajjeesuuf itti kaate naan ajjeefteetuma geeffattee biraa deemti. Wanni ati gootuuf tokko hin jiru jechuudha. Ofii lubbuu kee irraan dabalta malee. Maal godhan? Osoo kawaa godhaniiti warra achi jirutu lubbuu isaa baasuu danda'a jechuudha. Kanaaf warra biyya kana keessa jiruuf du'aayii godhaa. Kan dhibamee kan ammoo isarra miidhamee mana wannoo jiruuf ammoo du'aayii kadhadhaa. Masriin akkanaanuu akkuma Itoophiyaa sanitti jireenya itti qaalooftee ilaala. Mootummaan jireenya itti qaalessee akkuma mootummaa Itoophiyaa sanitti ufumaanuu mataan jiraa kun akkanatti akka meeshaa waa keessaa cabanii kanatti akkana qil jedhee deema bakka rakkattee ta'uufiitii guutan saqaayyamte yeroo ijoolleen kenna uffatanii deeman dhiqatanii deeman miicatanii bareedanii deeman achuma laaltee hinaafti bakka. Arabanii beektanii miti reema koyeetitti baramu. Madamiin yeroo uffata bareedaa akkana shaashii akkana uffachuu nama bashu waan maqaraba akkana uffata akkana mana rabbi sii laaffise malee uffachuu hin dandeessu. Uffata tokko bakka uffata bareedaa ho'i uffate taanaan maashaallah anti madaam siin jetti bakka anti madaamiidha. Osuma kushiina keessa jirtu shintireetii mijitu uffata bareedaa yoo uffatte jiraate uummanni biyya kanaatis akkas. Kan isaan lukaan lafa deeman, kan isaan karaa makiinarra ciisanii kadhatan, kan isaan wanna jedhan ati biyya kana keessa baajaajii ooftee deemta, baajaajii harkiftee deemta, mataa farrasdee deemta. Hin danda'amtu wanni akkasii. Sanuu maqaa mootummaatiiti. Mootummaa biyya kanaatitu iyyuu mootummaa jabaadha. Mootummaa biyya kanaatitu iyyuu mootummaa bareeda, mootummaa jabaadha. Mootummaa akkasii mootummaa baqataa miidhuu miti. Paawulii isaatitu paawulii cimaadha. Waan tokko yakka tokko wannoo tokko arge taanaan boqonnoodhaan jedhu baqataadhaan jedhu jiraataa biyyaatiin jedhu jiga si adaba. Mootummatu mootummaa cimaa ta'e malee osoo mootummaa badaa fi mootummaa akka isaanii ta'e qaata daaraa gooti uummata. Arfaate bakkaanaa seenatillee irraa bahee erga biyyatti teessan baddoo taate rabbiin isin haa eegu akka deemeef rabbiin jannataa yeroo inshaallah wanti goonamu hin jiru inshaallah. Inshaallah rabbiin kadhadhaa fi isinis warri isa beektanis ta'ee maatiin isaatis
Rabbiin kadhadhaa fi wanni godhan tokko hin jiru. Guyyama isaatiitu dhumatee taane Rabbiin sababa kana godhe malee. Rabbumatu kanarratti du'ii waan kanarratti du'ii Saataate maal godhan inshaallah. sababaadha bar maktuuba isaati wanni godhamu. Rabbiin gaafa jechuun gara haadha isaa keessatti bakka akkanaatitti waan akkanaarratti duutaa Rabbiin maktuuba godhee. Makfiraatiya ishii bareedduutiya inshaallah rabbumatu jira wallaahi. Rabbumaan kadhadhaa. Ammoo na sodaachisaa yoo akkanaan karaa baay'ee deemuu irrattuyyuu sodaadhaan uummata biyya kanaa. Lafuma deemu tanarra sodaata. Lafuma deemu irra sodaata deemaa gara. Miskiin Allah Rabbiin isaa araaramu biyya isaa keessa bahee biyya hambaa keessa Allah keenyaatti. Inshaallah du'aayi kadhadhaa fi maatii isaatiif ammoo Rabbiin jajjabina haa kennu. Miskiin Allah haadhayyoo hin qabu. Obboleeyyan isaatiif sabrii haa kennu. Dhugaan baatu wayiituyyuu hin jirtu du'aayi kadhaa fi Rabbiin rahmata haa godhu jedhaati. Wanni godhan hin jirtu. Akka biyya keenyatti gumaa baasnaan hin jirtu biyya namaa keessa. Gumaa baasnaa dhiisiree falaalla jedhanii dhaqanii irra qalamaa jedhanii Teen isaatti la guyyaa kana agartee jirtanii la. Bakka itti salaa inni salaa. Mi'aan suuraa isaa natti asiin qabin Rabbii jedhiitti narraa achi dhabe. Alhamdulillah narraa achi dhabe. Mi'attiin itayyaata. Warri eessa jettan arsiidha mucaan. Mi'attii wayii osoo uummanni dhaabe. Mucaan wayii osoo uummanni biyya sanii dhaabbatee ilaalu mucaan akka horiitti qaadame. Obboleessa kiyya osoo bira jiraattee ati michuu dhugaa kayyattu kun osoo bira jiraattee ati wanni gootu hin jirtu. Ati mataan kan kee kun osoo bira jiraattee wanni gootuuf takka hin jiru. Obboleessa kan kee ka waliin dhalatte osoo ta'e wanni gootuuf takka hin jiru. Kilmaa takka dubbatte yookaan achirra waa haasofte tanan si mataa kan kee fuudhanii akka hoolaatitti si qalu. Akka hoolaatitti isatti dabalamta. Reeffa laaluu irratti bara ijoolleen ammaa reeffa nu mudhisaa irratti du'e moo jiraa irratti bara kan ijoolleen amma qalaman bara. Ijoolleen amma aageenii deebanii qalamaniif babbaqaffaman jedhan kun reeffuma mucaa laaluu irratti bara. Itti dabalamta malee wanni isaaf gootu hin jirtu. Lubbuu isaan baastu lubbuu teetii irraan dabalama biyya kanatti. Asoo nama tokko wallotte tanan nama tokkotti kilmaa nama isaaniitiif baafate tanan gamtaadhaan sitti duula. Gamtaadhaan. Nama tokko nama torbaan itti bayan nama torbaan waan qaban lafaa guuratanii. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Waan qabdu lafaa fudhattee nama torbaan sitti baati. Kalolo si tokkicha beeki nama tokkicha dhiirata kan keetii tokkicha wal dhabdee beeki. Garuu kasitti duulu utuu isa Hamzaan du'e moo bikka isaa du'e. Wazir ta'etu Qur'aana irra kaa'attee deemtu bikka Hamzaa du'eeti. Haraba Allah rabbii jedha nagaranna gubataa koomentii na jalatti hin barreessina. Ebelutu du'e ebelu hin duune. Ba'allaa koomentii akkasii na jalatti hin barreessina. Rabbii keessan sodaadha. Rabbii keessan banneettan biyya kanatti rakkina biyya kana keessatti uumame afaan qabaatte dandeettee gadi baatee hin dubbattu.
dandeettee biyya kana gadi baateetiin rakkina biyya kana keessatti uumame gadi baateetiin hin dubbachuun hin danda'amu siin jedhee bar viidiyoo hojjettee poostii gochuu hin dandeettu waa'ee biyya kana maakiroo sekendii takka boolla qotanii si baasan daqiiqa takka keessatti viidiyoo ati gadhiite daqiiqa takka keessa asii si baasan wanna takka dubbachuu hin danda'an osoo wanni fedhe ta'e akkana ta'edhanii viidiyoo takka hojjetanii poostii gochuu danda'an gadi bahanii ammoo irraa haasa'u irraa dubbachuu hin danda'an. Namni lubbuu ofiitiif cadhisa. Gaafa dubbate garuu hora rarraafamee reeffi isaa isa fuudhama. Ebelumaa cadhise hin jedhinaa jedhan. Anamma hagatti tana bara hin jiraa gamma dubbataa jiru tana hin jiraa miti. Takka gonnoo dhabuu biyyatu na haasofti kana wallaahi keessaan na barreessaran ijoolleen miisanjarii kiyya laala waa hin dubbatinii dhimma dhuunfaa keetii haasa yookaan cufii irra bahi wallaahi miisanjarii kiyya laala cufii irra bahi yookaan dhimma dhuunfaa keetii haasa'i maaliifuu hin danda'amu jechuudha dubbachuu hin danda'an. Bareedduu ni tayyaata. Mee bareedduu ni tayyaata jettu lakkota takka tokko. Eessan si galcha mooti mana banattu malee asuunis mana ofii banattee na ergatte baree bada boorabbii jedhu galcha. Bada boorabbii jedhii na galchi jetti bare eessan si galcha mana kan kee ammoo banachuu hin dandeessu. Atan eessan si galcha. Asuu viidiyoo ni jirti atan viidiyoo piraayiveetii godheetiin jira nama anuu arguu hin danda'u falaas. Arguu hin danda'u. Isin bira laaltanii turtan waan ta'eef isinitti mul'atti malee anuu arguu hin danda'u mataa fayyaa. Abdulnya TikTok ini jala seni lale, ni kawan video jala. Anda beranjur fase tinjera kelas. Private boleh tinjera, anu argum dando. Ya kayak gitu deh. Sana itu mah jani ber. Kajuran agar hinjiru ya. Waan duraan agartan sinti mul'isa malee dabree jira karaa sin jiru. Ani hin beene akka faratti seera biyya kanaatis waan dabee nuun qabnu nuti rabbi dhawamu isaa hawwu. Yaa rabbi xiyya yaa rabbi baqataa kaayiroo kasaa yaa rabbi nu baasi yaa rabbi xiyya takka biyya keenya nu galchi takka biyya keenya takka hara yaane nu geessi wallaahi laaziin. Biyya fi hatti galanii biyyeeni biyya fi yaa nama nyaattu wallaahi. Kaasetiin jira kaase. Wallaahi laaziin. Biyen biye khati asnyatu. Biyen biye tete. Wetani ni. Malin jara kamera kiyo kuna koma itira. Kamera kiyo malte. Malte tete ni. Mal pulu ya. Kana. Wanin boy hurre ka mamuka. Mafirado. Inshallah bareedduu tiyya. Okay. Asumee mujaddii dhaqqatu tacannaqa maartutu jira waan ta'eef mee isii galchaa qoyi isin galcha si deebi'aa ishii. Bilaal Huseeni. Biisaa. Arsiidhaan hin beekne garuu arsii eessa akka ta'e arsiidha jedha. Mucaa diimaadha isaa? Beektus beekuu baattuunis maal isa fayyadaa inni karaa rabbiif wanna fi deemee garuu.
wanta addaan baafatanii fi wanti dhagaan garaagaraa barsiisa namaaf adda laa ilaaha illallah mucaan kenna Kana satin booni. Taane ajiraattu jarri bas. Jolle warri maqaan isaa eenyuttan komantii elaa maqaan isaa Bilaal maqaan isaa Bilaal Rabbii jedheeti akkanatti nama maqaa isaa wannan jedheen dhiis. Obboleettii qabaachuu danda'a kushiina arabaa keessaa. Na wallah. Maaliif jennaan obboleettii kushiina arabaa keessaa qabaachuu danda'a. Biyya baqaatii obboleessa akka isaa qabaachuu danda'a. Namni nama bubbulee tutturee dhadhaga'ee wayyaa dhiisi maqaa isaa. La jolle bahimi maqaa isaa nu himi naan jaani as jalaa barreessanii boo'u jiranitti wanti nu himi please jaani. Saniif maqaa himeefi. Jolle du'aayii godhaadhaaf ashanguliitti dhiisadha. Tiktookiin nama adaba. Asirraa na darban maan tana. Du'aayii godhaadhaaf please. Umaan balleessine sababa inni baay'ee jara dalagata. Yoo baay'ee namarraa fudhatu jaanii nama ajjeesan. Lifaasi seensisan baay'ee ijoolleen baay'ee yooftu ijoolleen teenya taajjala jirtanillee rakkoo keessa seenina wallahi gaafa rakkoo keessa seenina lifaa keessa nama seensaniituma fuudha nama qaban. Meeqaata min argee meeqaata deengadda kanin akkanatti osoon bira jiruusitti mucaa amma baay'ee keessaa gad fudhatan. Fuudhanii jilbaan jala qaqqaba jilbaan jechuuf akka dhagaa guddaan namni guddaan Fundinni isaa lafa kana sin kaasne kanu jilba mataa isaa kana gubbaa qollamata kana gubbaadha. Jilba isaatiin jilbiifatee irratti boksii kana mataa kan keessa akka gaddee funyaan kana keessa akka illee funuun afaanii fi funyaan hin jennaqee lafa sanatti biyya wal fakkeessee osoo akkatti xiyyanii mucaa haala lubbuun bahu jirtu kan fuudhanii karaa akkamaa kutanii. Garuu namni achitti isa agas ga'usan namni achitti isa maali jeen hin jiru. Namni itti dubbate hin jiru. Masih mali dokter mali boja itu waktu fakari itu mesti di sanggaru mucaan seni mu madal isa akasitti Mucaan madeengadda siin jedhu san bar ijoollee shamarranii Oromootu jira jedhe sila odoo ijoolleen shamarranii sun jiraachuu baatte lubbuun xiyya baate jedhe. Ijoollee sani achi asii gara rabbiin jedhe jettee jala jiddee luka dhungattee mataa dhungattee jedhe rabbumaa jedhaa jettee bar qulfi na gadhiisuu dide jedhe bakka qulfi silaa jarri baajaajii irraa fudhattee biraa kutuu heddu qulfi gadhiisuu dide jedhe qulfi baajaajii. Rabbi jedhattee ijoolleen jala jiddee maal jettee sababa ijoollee shamarranii saniif gadi na furtee kutte jedhe. Utuu ijoollee shamarranii sun jiraachuu baatte lubbuun isaa bishaan dhufte jechuudha. Inni qulfii gadhiisaa hin jiru lubbuullee dhabee baajaajiillee dhabaa. Wallaahi. Kan takkamar yang kadang kan kada ko jolle sen sununde ne jolle makanya. Ati video gadi dhiiftee dhufte kan inni. Wanti mo ka gizi halala dhaabbadee sini waraabe video waraabe mucaan kasan jiru gaafate. Video waraabanii biyya kana poostii godhuun akka ta'e hin beektu as. Wallah. Usuu beektu. Namni si jala dhufee si jala du'iti godha video kaasi. Laaleeru battu amma nama kuma soddomaan laalela maaliif akka laalanii hin beeku koy nan kaasa. Kaaseetiin jira kaasee. Wallah biyya kanatti akkanatti ilaali ka ijoolleen keenya akkana gadi qalamte. Mucaa tokko asii gadi bassanii akkana jechuudha gogaa yabbuu isaa kan akkanatti irraa kaasanii.
Dhiin isaa kun jechuudha waan qalame fakkaatu kan akkana bakka waan mormii irraa cite fakkaatu kan viidiyoo waraabanii ijoolleen keenya silkima keessa kaatanii gadhisan fuudhanii mana yaalaa geessanii dhiyoo tana akkasii sammuun baqattee akkanatti afaan bane sammuun isaa suuraa waraabbatanii viidiyoo Video waraabbatanii balleessa jira laala mee profile laga seena la jolle akkuma laala balleessa jira laala irra kaxara wanni akkasii hidhaa lubbuu waggaa sitti murteessa mootummaan biyya kana arge taana. Biyyi kun dabalatee mootummaatti waliin kennitu mootummaan ammoo garuu yakka tokko as keessa arge taana.